tokko si jammaran Baangaalis haa ta'u, Hindiis haa ta'u, Paakistanii haa miti inni. No. Paakistanii ani suma obboleettii kooti ta'us garuu waa tokkotu jira. Wanni jiru maali? Hiriiranii bakkuma nama keessatti abbuma rabbi minaanii bishaan wal bira kaa'attee heerumama. Maaliif heerumtee hin jedhu. Garuu lafaa ka'ee yerootti biyyarra galtu itti heerumtee jechuun utuu sin jaallanne ilmoo sadii sirraan argattu tokko jedhi. Ilmoo lama. Ilmoo lama. Waggaa sadii jechuu Utuu sin jaallanne dhaggeeffadhu qaba dhiyoo yoo walitti himnaati. Utuu sin jaallanne ilmoo lama sirraa argachuun dhabu. Ilmoo lama sirraa argatee nagaadhaan waggaa torba guutuu jaalalaan hojiin jiraataa jirtu. Utuu galee si gate, utuu biyya isaa galee si gate, biyya galee gate waanuma jiru jenna. Innoo as jira. Walloltanii deemtee jennaan iyyee achitti bilooksi godhee yookiin waa minaamin si godhe baree lafaa kee abbaan manaa keetii biyya galtee jennaan bilooksi godhee lafaa kee yookiin ta'anii jennaan maali maa namaamnu iyyaanna. Wallolleela na dhukkubee jennaani asitti si akkamsiisuun danda'u ilaa jirti gucattiin tokko iyyuu gaafa san si akkamsiisuun danda'u. Torban lamaaf dhaqiiti kunoo garaa koo ol qabeessitti agarsiisuu nan danda'a gaafa opereeshinii ta'es jira wannoon koo achuma asii dhaqee joonaarii gaafa tokko gadi bu'een gannaa booddeen opereeshinii ta'e. Achi dhaqii tirfaanjatiin na qabatee ol qabeessitti argisiisu garaa koo jirra tirfaanjatiin na qabatee walii galteedhaan teenyee haasofnee lakkaa inni kana shira kana natti shiruuf akkas godhe asitti mana kiimii nageesse dura asitti ennaan birrii 12,000 jedhaniini maal mana kiimiisa maqaasaan argaa bade ajimaan kana nageesse ennaan birrii amma kana qabu anamma kana harka jiru birrii 10,000dha. Birrii 4,000 ijoollee fambisee birrii 6,000 asitti laadhee deemtee dhattee opereeshinii taataa naan jedhe. Ishiin jedheen innoo 5,000 sana naa kennee gadi na ergee opereeshinii ta'ee amma madaan koo fayyutti ji'a tokko taa'ee gaafa na si'oolin deebi'a jedhee isatti himu qoy bor dhuftaa qoy har'a dhuftaa qoy iftaan dhuftaa naan jedhe abbaa manaadha mitiiree anis akka kana ta'een gowwome silaa bor dhufta iftaan dhufta sanni naan jedhu ishiin jedheen okkee abarra bornaa godha kana gidduutti immoo xooriin ka'ee ture mitiiree ji'a lama immoo akkam karaan cufamee ture sana keessas qoy jiruun hin badee jiruun akkasidha naan jedhe tuuna goyyumsuu gadda kana taa'ee gaafantis jedhee ilaalu viizaa koo cheek godhe bakka ijoollee Dubaayii jiranitti ID koo ergeeni ilaalaa. Nan shakkeeti ilaalaa jedhee gaafa na ilaalanii ijoolleen kensel taatee taanaan jedhan gaafan gaafadhuun akka dingataa kensel ta'ee naan jedha maal jechaa jirta waan jechaa jirtu kun naa galaan jiru torban 3 jedhee torban 2 jedhee dhufee har'a ji'a 4-5 asin jira ijoollee koo yaadeen jedheen nagaa masaa naanaasaa akkuma nama nagaa ta'e isa yoo akkamitti naanaasaa guyyaa guutu silkii koo yoo baasee as keessa ramadisitti agarsiisuu nan danda'a guyyaatti yeroo 50 dawwalaa fi takkanarraa kaasa maal naan jedha biiziidha naan jedha ishee dhala koodha nan yaadeen ijoolleenis yaaddedhee akka seeree daqiiqaa 5 naanaasa'ee bilbila cufa ishiin jedhe kanuma bichaadha malee lola wayiitiyyuu hin qabnu. Jennaan gaafa wantichi naa ta'uu didu mana keessa firiijii minaaminii bibbiteen ture haadha koo fi sagadi baasee tokko maalan gurgure soofaa gurgureen birrii morma kootti godhadhee deebeen ture warqeen asafee sheefaa gurguree kan taane ta'ee walitti coree tanan birrii 5,000 godheen dhufe adee lolicha tokkoyyuu hin qabu. Gaafa dhufaadhoo si dhiiseeraadhaan jedhe. Ishiyyoona dhiiste rakkoo qabu. Sidii seeraatiin jedhee waan jiru inni kanaaf hin jedhe. Duuchaan deemta taanaani duuchaanumaan si deemnee deemnanus dhugaadhuma jechuudha. Gaafa nas ga'u naan jedhe si dhiiseeraani naan jedhe gaafa nas ga'u. Naan akkasitti akkamitti na dhiista dhalli koo jiru aniifatti wajjiniin amma kana qodaa qabna maal qabna mana seeraatti wal fuune mini mana seeraatti fitnaa nanani seeras poolisis hin barbaadu yeroo sana na gaffa'ee na gafattaree ijoollee fuudhee anoo biyya kootti galaan jira naan jedhe.
Oshee. Astiin inni akkas akka duwwaa hafee karaarratti achi iddii kaleessaati karaarra deemee tanan nama kadhadhaa bishaan dhugaatii maal jedhee achi namni tokko arabadha achuma safarama sanaa birrii 50 naa kennee allama aashinaan jedhee na biraa deeme. Naannoo kamiin jirtaati? Ani alwannoo mana isaa iddoo kan maal jedhee al-sabkaa. Amma moo? Al-sabkaan ture amma immoo sanamichi birrii 50 naa kenneen asin dhufe mana kana iddoo wifi barbaacha. Eessa? Loo safara isaan beekuuf nan gaafadha gadi ba'ee. Ani kana jedhee hiree dubbii hireettiin gadoon. Ammas immoo galgalaachi deebi'ee mana isaa jala taa'een isa eegata yoo deebi'ee dhufe jedheen. Ati maal goota seerumaan deemadu malee maal goona dha? Seerri immoo birriin qabu gaa niifinna gargaarii isiin jedhee. Ay Pakistaanii isinis jammartanii immoo maal jennamu lakkii cubbunatti abbu lakkii boo Pakistaanii isa ta'u Hindii cubbunatti waan ta'e dubbadhu sin barbaadu erga jedhee maaf niif tureeti. Dhala kee yoo taanu si barbaadanii dhufu. Amma waan hin dubbadhu. Boona dubbadhu. Jara keenya yaada qabna bakkisuuf bakti jedheedhani namichi dhugaa dubbiin tun nama dhibdi. Yeroo akkas dhuftee gasti keessa teettee fuula namaa dura teessee boottu dubartiidha haadha namaati. Gaafa abbaan manaa kiyya akkasii ilmoo walirraa qabna lammii akkasiiti gaafa jettu kaleessa namni tokko osoo waan tokkotti hin seenne dura waa laallatuun gaariidha. Bakka hojiitti wal barre jechaa jirti waggaa 7 wajjin teenye ilmaal 3 walirraa qabna jetti. Ani kan na dhibe erga galtee waliin bultii wajjin qabaatan abbaa manaatiif haadha manaa erga taatan erga hayyamaan biraa galte sababni inni biloo godhuu maali tokko kaleessa yoo wallabbiidhaan biyyaa wajjaan galte yookaan biyya kiyya gala jettee biraa deemte biloo an akka kun yakka yaada kiyyaa takka haasaa isiirraa fudhadhetti. Biyya yoo galte tarii sadii biloo godhinna ammoo amma fakkeenya dhufee mubaarakitti gaafa himatte mee dubbiin tun keessatti garaa nama nyaate jira keenya. Fakkeenya wanti mubaarakiin qaqqabde nullee ni qaqqabde ilamee obboleettiiti yemee dhugaadha warqaani qabda dhugaadha rakkoon qabu. Ila warqaani qabda dhugaadha. Garuu as keessatti ati dubartiidha wallahi dubartummaa kan keetiif gartee malee inni dhimma akkanaa kana silaa irraallee hin dubbannu nuyi miti mubaarak irraa dubbatu hin danda'u. Maaliifu namni tokko kaleessa deemee saba biraa keessatti qaqqabuun kalammiin isaa achi keessa hin jirre kan daadaan abbeeraan isaa achi keessa hin jirre kabaru yoo rakkate rakkoo san namatti himatu hin qabnetti namni of dura waa laaluuf barbaachisaadha. Kaleessa wal jaalattanii walitti bultii ijaarattan adda ammoo karaa wanti kun dhufeen hin beenu kaleessa akkaataa isin walitti dhiyaattanii hin beenu. Amma garuu haalli ati jettu kun garaa nama nyaata. Amma ijoollee ofii guurratee deemee karaa hundaan biloo godhee badee jechaa jirti. Mee mubaarak maal gochuu danda'a? Tokko. Lammaffaa irratti ammoo wanti ati kaatee ilmootee isa bira dhiiftee qabeenya kee isa biratti dhiiftee itti cuftee biyya galteef maaliidhaaf? Yaaloo taate biyya san keessa jira. Yaalamuu dandeessa. Yoo barbaachisaa ta'e fiizaa baafatee si wajjin biyya galee si yaalchisiisee abbaa mana keetiitti si deebisuu danda'a. Ka wal dhabbiidhaan hin galle maaliif biyyatti galtee deebite? Mee namni kun Paakistaaniidha ilmoolee ijoollee 3 irraa qaba. Kaleessa mubaarak itti sin kennine boonaan itti sin kennine ansaar itti sin kennine wal jaalattanii walitti heemtan. Ilmi Oromootu meeqa kama soo lafa jiru? Ilmi Oromoo ka gartee kutaa isaa beekan ganda isaa beekan ka gartee gosa isaa beekan yoo isa dhaban gosa isaa qabatan yoo isa dhaban abbeeraa isaa eessuma isaa qaban hedduun lafa jira jechuudha. Wanti kaleessa illee gadi baanee jara keenya saba biraa jalan deemina. Boru yoo rakkoo isin irraa hanga'e namni bakka isinii bu'u hin qabu. Mubaarak gabbee dubbii kana keessa seene tokko nama biraati miti nama obboleessa kiyyaa ol nama hin jaaladhu Mubaarak. Ana namni Mubaarak itti duulu. Hadda ijoolleen keenya sababa kana fudhatee hadda isiinuu boru akkas taate nuti illee boru akkas taate namni boru deemee rakkoo kana keessa seenu ijoollee teenne jechuudha. Dhimma kana Mubaarak yoo keessa seene wallahi abbaa biraati miti ana Mubaarakin irratti duulaa jechuudha. Namni dhimma ijoollee teenya gartee baangaaliif hindii yala yaasaa jiru Mubaarak jedhee jechuudha. Waan kana dura dhaabbachuu qabna. Kaleessa nuti si kenne abbeeratti si kenne moo'eessumatti si kenne. Kaleessa gaafa san dhuftanii onlaayinii kanarratti rakkadheettanii dubbattanii jirtanii hin jirtanii jechuudha warra dubbannu taate. Abbaan barbaada waan barbaadan jedhaan dhugaan dubbadha. Ati intala Oromooti. Ilmi Oromoo beeka kamtu jira ka bultii ijaarachuu barbaadu. Ka gosa isaa beekan, ka sanyii isaa beekan. Hadda ammoo mee Paakistaanii eessa barbaadna? Sanyii isaa beeknamoo, zarii isaa beeknamoo, gosa isaa beeknamoo. Silkii cufate eenyuun barbaadamme? Hadda galtee osoo ansaarii walitti dabalamte ansaarii yoo dhabne maatii isaatu jira abbeera jira eessuma jira gosa qaba.
ganda qaba kutaa irraa ba'e qaba kana barbaadan hadda baangaali namni fedhii ofii qabachuu dadhabee Paakistaanii fedhii ofii qabachuu dadhabee gaafa jala deeme namni dhugaadha bara akkanas bayaan namaa taatu hin taani namni jireenya ofii ka fuulduraa beekuudha qaba jechuudha. Mubaarak dhimma kana keessa seenee onni kana micha kanatti harkaamii fudhadhee deemu taate wallaahi ana namni Mubaarak itti duulu dura ammoo Mubaarak dhimma kana keessa seenee waan kana fooyyesoo jedhu ijoollee teenya akka baangaaliif hindi jala deemtu taasisuu irraa jechuudha. Feetan na jaaladhaa feetan na jibbaan dhugaa dubbadha obboleetti teenya garuu dubartiidhaati dhugaadha namni ilmi namaa ni dogongora kalee gaadha ijoollee sadii walirraa qabdan fudhatee ijoollee ofii guurratee mee Paakistaanii kana eessa barbaanna nuti cufatee deeme kalaasan si barbaadu jedhe waraqata seeraa wal fuunee qabna mitiiree kanaanii borri manni seeraa hin barbaadee hin baasa biyyuma kana keessa jira. Mana seeraa gaafa tarkaanfii irratti fudhatu namichi kun seeraan bahee mana si jireenya si qallaba si kutaa maaliif wanti fuudhii feerumni kun seeraan ta'e sababa ta'eef qaama seeraatu keessaa qaban sababa ta'eef seerri kun immoo birrii ittiin jammaramu barbaada. Isa kana Mubaarakiin na lageeffadhu ati dhugaadha dogongoruu dandeessa. Akki giza ol deemu giza gad deemuu dhiba jetti Oromoon maal goona reekaa irraa saayinee dubbanna. Namni kaleessa miira keessa yoo seene waan akkanaa kanatu booddee itti dhufa. Akki ol fuudhan gad deebisuuf nama dhibaa jedhan. Kaleessa namni miira hin qabne hin jiru biyya namaa kana keessa namni dalagataa fi dhufe meeqa gosti sanyii Oromoo meeqa kamti obboleetti jedhiifa mallee naa godhi bareeduuti osoo hin boonne dura jalqaba laalutu barbaachisaadha. Miskiina yoo taate kan waan qabne bareedinnaa miti shurrubbaa miti rifeensaa miti diiminnaa miti kan laalan boru maal ta'a ilmaan tiyyatuun maal taate atama waa lama dhabde waa sadi dhabde tokko ilmoota hin dhabde lama qabeenya kan kee hin dhabde sadaffaa ammoo takalee baangaaliin akkas godhe Paakistaaniin akkas godhe jedhanii maqaa kan keettis ni dhabde jechuudha. Meeqa kamtu irra dargaggeessi Oromoo anas dabalatee wallaahi lajiim namni yoo gartee osoo siyyuu kan miidhu taateeti maatiin isaa itti gaafatamummaa irraa fudhatu. Kaleessa gartee gosa isaa barbaada. Dan sanyii isaa barbaada Paakistaan eessa barbaadna sanyii isaa eessa barbaadna. Isa kana maatiin isaas abbaan isaas obboleessi isaas asuma keessa jiru beektaa yoo dubbiin kun seera qabatee hundumti isaanii hin ba'a. Ani akka seera naa qabatu xinnoo Mubaarak na gargaarii jedhee tanan yoon dingata haasaafaa wallaaleen beeku malee. Kana hunda isaa gaafa geessinu wanti hundumtuu ayidiin koon inni kenne selellee maqaa isaatiin jira waraqati nuti wal fuunellee mazagaajaan Dubaayii hin beekaa innasii hin beekaa garuu seera qabsiisuu fi wannoo barbaada malee qarshii saantima barbaada. Malee badee achiin nafu waan barbaadamee argamudha. Kamna asirratti jarri keenya wanti kun reefuu tokko gadi ba'e malee Mubaaraki